Nahimiyaa boqonnaa tokko irra jiru nan dubbisa lakkoofsa 3 4 5 akkas jedha. Isaanis warri bojuurra hafan naannoo sana keessa jiraatan rakkina guddaadhaaf miidhama keessa jiru. Dallaan Yerusaalem inni dhagaan diigameera. Karrishees ibiddaan gubameera. Naan jedhani. Anis dubbii kana yommuun dhaga'e ofirra gadi taa'ee nan boo'e. Waaqayyo gooftaa bantii waaqaaf lafaa duratti guyyaa muraasaaf nan gadde soomees nan kadhadhe. Kadhata koo keessattis yaa Waaqayyo gooftaa bantii waaqaa ati guddaadha. In sodaachifta warra si jaallatan warra abboommii kee eeganiif kakuu kee in eegda. Gaarummaa kees in argisiifta. Ameen. Isinitti meera mul'ata qabda taanaan birrii dhabuun sin daangessu. Mul'ata qabda taanaan haalli amma keessa jirtu sin daangessu. Mul'ata qabda taanaan jireenya teerra jiraachaa jirtu sin daangessu. Inni guddaan mul'ati si keessa jira. Ergaa qabattee jirta. Mul'ata akkamii qabattee jirta. Mul'ata fudhattee jirta yoo ta'e mul'anni kee awwaalamee nafa. Sababni isaa abbaa mul'ataaf isa mul'ata si keessa kaa'ee Waaqayyoon beekuun dirqama. Waaqayyoon erga beekte, Waaqayyotti erga amante, Waaqayyo wajjin erga tokko taate mul'anni kee cabsee ba'a. Ammas nama cina keessan jiru harkaan qabaa mul'anni kee cabsee ba'aa jedha. Hawwaalamee hin hafu jedha. Kanaaf namoota tokko addunyaa kana irratti dhiibbaa guddaa kan fidan, jijjiirama guddaa kan fidan baay'een isaanii isinitti meera. Waldaa kiristiyaanaaf kitaaba qulqulluu keessaa akka isaan ba'anii seenaanis lafa kaa'a. Isaan kana keessaa namni lammii biyya Ameerikaa namni hundinuu kan beektan Martin Luther King nama tokkodha. Martin Luther King yeroo wa'ee mul'ataa dubbate dargaggeessu waggaa 30 ture. Nama xiqqaaf nama haalaan jireenyaan siyaasaan karaa tokkoon ikoonomiidhaan nama hin beekamne ture. Garuu mul'ata guddaaf abjuu guddaa qaba. Martin Luther abjuudhaaf mul'ata guddaa qaba. Abjuudhaaf mul'atinni inni qabu namni kaleessan beekamne, namni dheengadda wa'eensaa dhaga'amee hin beekamne. Kana keessaa iyyuu lammii gurraacha, nama siyaasaan booddeetti qabame, nama haalaan booddeetti qabame ture Ameerikaa keessatti Martin Luther. Gaafa ka'u garuu mata duree mul'ata cimaa tokko Ameerikaa daangaadhaa amma daangaatti nama sochoose ture mata duree inni fudhatee ka'e. Dhageessanii nama Ameerikaa warra adiis ta'e warra gurraachaa daangaadhaa hamma daangaatti sochoosu ture. Annis gaafuma achees ba'u ani abjuun qabaa jedhe. Namni abjuu qabdan. Abjuu qabdu. Abjuun kee raawwata baran. Ani maalan qabaa? Mee jedha ani abjuun qabadha. Ani abjuun qabaa jedhe gaafuma achees ba'u. Namni kaleessa dheengaddan beekamne mootummaa Ameerikaa biratti kan hin beekamne ani abjuun qaba. Abjuun isaas waan biraa miti. Abjuun Luther King waan biraa miti. Waan biraan turre. Amma kale karraa sun turre. Garuu dhiibbaan abjuu isaa Ameerikaa sochoose. Argitanii? Ilaa dhiibbaan mul'ata isaa dhiibbaan abjuu isaa Ameerikaa raase. Amma tuuni namni tokkos keessaa ka'ee bor karaa kana irratti ka'ee asichi ba'ee ani mul'atan qaba jedhe irraa fudhachuu dhiisuu danda'u. Garuu mul'ata si keessa jiru kun mul'ata Waaqayyo biraa dhufe yoo ta'e, mul'ata Waaqayyo keessaa ba'e yoo ta'e, bishooftuu bini addunyaa sochoosa. Abjuun qabaanedha. Abjuu akkamii? Mul'ata akkamii? Yeroo sanaaf haalli yeroo sana ture sochoosee isa kaase. Akkas jedhe utuun sodaatini abjuunsaa inni guddaaniif inni olaanaanis namni maaliif bifaan gargar wal baasa adiif gurraacha jedhee namni maaliif wal qooda? Maaliif namni garaagara ta'a? Namni maaliif garaagara ta'a? Tokko ol ka'ee tokko maaliif gadi bu'a? Maaliif tokko ol ka'ee tokko gadi bu'a?
jedhee dubbate. Kana duwwaa miti. Namni hundinuu wal qixxeedha. Namni hundinuu fuula Waaqayyootti tokko. Luther King paastorii waldaa kiristaanaa warra Prosperity ture. No jedheen. Namni wal qixxeedha. Abjuun amma qabadhee ka'e kuni kanarraa miti kan boriiti. Abjuun irra fuudhee ba'e kuni addunyaa irratti nama dinqifatamaa na godha. Abjuun amma fuudhee ba'e kun abjuu salphaa miti. Abjuu dinqiidhaaf ajaa'ibsiisaa. Har'a ganama yeroo inni dubbatu borgalgala biyya hundumaa fudhate Ameerikaa wal ga'e. Ameerikaa wal ga'e. Ameerikaa raase. Ameerikaa sochoose. Paastorii gurraacha tokko ka'e jedhanii wal harkaa fuudhan. የምስራች ወኤንኬ በረነን ራፈን ቢየራሰ ለመጽመኬሽን ጆርካን ቀባ ወኤንኬ ቢየራሰ ጀዳ ላ አልማቶ ከቲ ወልተጅት በ I have the dream አኒ አብጁን ቀባ አልማቶ ከቲ በየከደም ባየንዱበንም ደቂቃ ዴራ አመነ መዱበደን ዱበንም ሉተር አኒ አብጁን ቀባ የሮነም እንዱ ተኮተው አርጌራ ዋቀዮነት ሜራ የሮን ጀዱ borgalgal America hundumaan sochoose. Hin sochoose America. Hirraase biyya America. Namicha gurraacha tokko ka'ee nu raase jechuu jalqabani. Waan isin dhibu keessa xinnaadhaaf guddaatu Luuteriin barbaacha jalqabe. Maal gochuudhaaf? Gaazexaa irratti baasuudhaaf, miidiyaa addunyaa irratti baasuudhaaf garaagarnaan biyya Ameerikaa keessa gaazexaa beekamaan dhufee Luuteriin gabaasuu jalqabe. የምስራች በረነ ወኤንኬን gabaafaman jedheen. Nageenyisin. Ilaala namni kaleessa waldaa maxiqqoo geggeessuudhaaf bar. Garuu abjuu qaba. Maqaama Yesuusiin abjuun kee biyya raasa. Ay. Hin sochoose. Kana booddee waamaniitu Luuteriin mana barumsaa Luuter jechuun yeroo jalqaba ka'e nama barnoota gahaa hin qabneedha. Sinitti meera abjuuti qabduuf jireenyati qabdu tokko miti. Yoo tokko ta'uu dhiise mul'anni si keessa jiru garuu dhalootaaf eebba. Biyyaaf eebba. Yuunivarsiitiin beekamaan biyya lafaa kanarraa Luuteriin waggaa 2 keessatti digirii kabajaa University shantama tol duukaa kenneef. Wal duukaa waggaa tokko keessatti kan inni dubbate kan inni abjuun qaba jedhe bara 1963 ture. Kan Universitiin adda addaa waamee digirii kabajaa kenneef garuu bara 1964 ture. Waaw Waaqayyo si wajjin taanaan waggaa tokko keessatti biyya raaftan jedheen. Ameen jettuusi. Hallelujah. Akkasuma namicha keessa jiru kan qabaati Waaqayyo si wajjin taanaan jedha. Haalli sin daangessu jedha. Waaqayyo si wajjin taanaan jedha. Haalli sin daangessu jedha. Inni si keessa jiru cabsee baa jedha. Haalli si keessa jiru cabsee baa jedha. Hallelujah. Kanaaf Luther King Democracy America ishee badduu turte democracy America irratti badhaadhaniif American itti boqotan har'aa kanaaf dhagaa bu'uuraa guddaa ta'ee hafe. Dhagaa bu'uuraa guddaa dhaabe Luther King. Walqixxummaa mirga dhala namaa Ameerikaaf dhagaa bu'uuraa guddaa dhaabe. Geggeessaa waldaa kiristaanaati. Geggeessaa waldaa kiristaanaati. Abjuu qabdu. Namni abjuu qabu. Namni kun abjuu qaba. Maqaa Yesuus Kiristoosin abjuun kee fiixaan ba'a. Ameen ameen. Gaafati abjuun keessa keetti ulfeeffamee namatti dubbattu namni sirriidha siin hin jedhu. Bakka qijjisaa yoon አይቀርም. Bakka abjuun warra wayee abjuun beenneef abjuudha. Abjuun warra wayee abjuu beekaniif jireenya. Abjuun wa'ee warra abjuu hin beekneef abjuudha. Abjuun wa'ee abjuu warra beekaniif garuu mul'ata. Abjuun warra wa'ee abjuu beekaniif ce'umsa. Yoosefin argitaniittu mini mucaamti kaleessa dhalatee
maatii isaa keessaa quxisuudha ol ka'ee abjuu guddaa tokko argeedhe. Namittiin kun sirrii miti jedhaniin obboloonni wal ta'anii wal mari'ataniitu fuudhanii boolla keessa buusan. Inni tokko molekki boolla keessa hin buufnu nagda inni tokko hin ajjeefna jedhe. Ilaala hin ajjeefna. Inni tokko immoo ka'ee akkas jedhe hin ajjeefnu boolla keessa buufna jedhe. Inni tokko immoo lakkii dhiiga obboleessa keenyaa akkas hin goonu maal goonu birriitti gurgurannaa jedhe. Garuu deebi'ee abjuun sun isaaniif ta'e. Ameen jettuusin. Abjuu qabda taanaan quba hedduu sirra jira dhagaa hedduu sirra jira. Abjuu qabda taanaan isa kalee abjuu baattee jirta taanaan isa kalee si jaallatu sin jaallatu. Isa kalee sarka si rukututu sirraa gora abjuu qabda taanaan. Mul'ata qabda taanaan isa kalee sool si kaasu gadi si buusa. Luther Kingin argitaniitti yoo ta'e wanta kana hamma kana godhe raawwatee maal godhe isinitti fakkaata. Bara 1968 harka nama taraatti ajjeefame. Haa ta'uyyuu malee abjuuniif mul'anni Luther King hin duune. Abbaan mul'ataa yoo du'e mul'ati hin du'u. Abbaan mul'ataa yoo wareegame mul'anni wareegamu. Ameen jettuusin. Yesuus bara baraan jiraataadha. Mul'ata qabda taanaan abjuu qabda taanaan darbee abjuun kee dhalootaaf ta'a. Dhalootatu ittiin jabaata. Dhalootatu ittiin maqaan dhaama. Harka keessan ol qabaa maqaa caalu maqaa Yesuusin abjuun kee fiixaan ba'eera. Ameen. Waaqayyo natti meera naman bara kana milkeessu qabanaan jedhe. Ameen ameen. Nama cina keessan jiru harkaan qabaa baruma kana milkooftaa jedha. Jedha itti maa. Bara kana milkooftaa jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo bara kana keessa si milkeessa. Haleluuyaa. Jedha bara kana nam milkaa jedha ofirratti dubbadha. Haleluuyaa. Abbaan mul'ata abbaan abjuu jabaadhaaf dara kuteessa. Haalli abbaa abjuu daraarraasu. Haalli abbaan abjuu abbaan mul'ata hin raafamu hin sodaatu. Sinii gale abbaan mul'ata hin sodaatu. Abbaan mul'ata waan argeef hin raafamu. Abbaan mul'ata haala laalee hin raafamu. Luther King mul'ata isaaf hin dhaabbate. No, an Ameerikaaf abjuun qabamayyuu jedha. Yeroo warri adii dhaqan hin iftu afaan keen qabdu gaafa isaan jedhan. No, kanaaf hin kaane anedha. Ani kanaaf Waaqayyoon hin kaafne. An namni hundinuu wal qixxee akka ta'utti hin beeka hin raafamne. Utuu inni ilaalu shuguxiin dhaani lafaan dhaani. Garuu abjuun isaa biyya Ameerikaa beezii guddaa ta'eera. Hin raafamu abbaan mul'ata waan argetti hin raafamu. Mul'ata qabda taanaan har'a siimi jechuu dhiisuu danda'a. Garuu mul'ata kee fuudhii itti fufi. Abjuu qabda taanaan abjuu keetiif qilleensi guddaan sitti ka'uu danda'a. Fuudhii garuu itti fufi. Hin dhaabbatin. Abjuu qabda hin dhaabbatin. Maal karoorfattee jirta? Isa karoorfatteef haalli kee waliin madaalu hin dhiisin itti fufi. Waaqayyo waaqa milkaa'insaati itti fufin jedhu. Abjuu qabda. Daldalaaf abjuu qabda. Darbuudhaaf abjuu qabda. Tajaajiluuf abjuu qabda. Hin dhaabbatin itti fufi. Namoonni baay'een mul'ata fudhatanii ka'anii haalli waan hin mijanneef gatanii biraa deemu. Waaqayyo laphee keerra maal kaa'e hojjechuudhaaf? Kaayyoodhaaf kaa'e Waaqayyo. Maaliif si keessa kaa'e Waaqayyo? Kaayyoodhaaf dhalootaaf si keessa kaa'e. Namni mul'ata qabu ofii isaatii min ለራሱ አይደለም ለራሴ አይደለም የተቀበልከው ዳሎታ for nation ኡመማፍ ዳሎታፍ Waaqayyo mul'achuu kee yeroo ga'eera dheera. Ameen ameen. Namni keessan jiru kan qaba hin mul'atta barana jedha. Hin mul'atta barana jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo namoota baay'ee harkatti waan agarsiisaa jira. Mul'atu gurguddaan agarsiisaa jira. Mul'anni isaanii sababa jireenya isaanii irraa kan ka'e hirraafamina. Abbaan mul'ataa hirraafamin. Ameen. Namni mul'ata qabu hirraafamin. Dhagaa sitti darbatamu laaltee hirraafamin. Jireenya har'a keessa jirtu laaltee hirraafamin. Harka duwwaa ta'uu kee har'aa laaltee hirraafamin. Itti fufi. Waaqayyo si wajjin jira itti fufi. Nama cina keessan jiru harkaan qabaa itti fufi jedha. Abjuun kee galma ga'a jedha. Galma ga'a.
galma gaa abjuun namoota baay'een galmaan gaa'e waaqayyo mul'ata namoota baay'een galmaan gaa'e waaqayyo namoota hedduu addunyaa kanarraa ilaaluu dandeenya haalli isaan keessa jiraniif mul'anni isaan qabatanii ka'an yoo wal gituu baateeyyuu addunyaa kana automaatikaalii geddaranii ofii isaanii geddaraniiru dhaggeeffadhaa namni maqaan isaa William Carey jedhamu lammii biyya Ingiliz ture William Carey leestroo ture dhaggeeffadhaa leestroo yookaan caammaa qulleessa ture William Carey caammaa utuu qulleessu bara 1761 kan dhalate taa'ee caammaa xaraga ture balbala dura taa'ee mana tokko jala taa'ee caammaa qulleessa ture garuu akkas jedhe gaaf tokko William Carey anet misiyoonii guddaa addunyaa kanaati addunyaa kanarra anatu naanna dhaabbata misiyoonii yookaan mishineerii guddaa kanarratti addunyaa kanarratti mishineerota hedduu bobbaasaa jedhe utuu leestroo xaragu William Carey jechuun abbaaf haadha isaa du'aan kan ofirraa dhabeedha William Carey dhalatee waggaa 18tti kan inni gaa'ila dhaabbate William Carey dhalatee waggaa 18tti fuudhee waggaa 20 amma waggaa 23tti ijoollee lama godhate haadhi manaa isaaf ijoolleen isaa wal duukaa harkaa du'an leestroon ammayyuu ilaalaa William Carey kana hundumaa ergi dhabe rakkinaan guddate leestroodha caammaa qulleessa beelaan guddate daandiirra taa'ee kophee hodha daandiirra taa'ee kophee miica haa ta'uyyuu malee kaartaa addunyaa yookaan giloobii addunyaa kana kaa'eetu kaasee of bukkee kaa'ee an bor kanarran deemaa jedha abjuu nama cina keessan jiru harkaan qabaa ati abjuu qabdaa jedha የሁላችሁ አብጁ ቀብደታና ነቦደ ተኮ ታኒ ቦ ፈጀጆ መሳኒ ሲላል ነም ተኮ ወን በቃ ፈጀጃም ወይ ወን በቃ ልፍስፍስ ጀዱ በቃ ወመጥቆቱ ሰራት ቡዴኑ መቱ ሰራት ዋቀዮ ቡዴን ገረራት ሲዋመሲን ሲገለ ስድት በረኔ ሮደር ወኑ መጥቆሺ ብረቲ ወን ጥቆሽ ስድት ቧራስ ረዴቤ ወኑ መጥቆሽ ዋምን ጅረኛ ኬቲ wanu matiqoshi utu dargadhi du'i wanu matiqor gatte duutaati manu makilasi lamutu ni jarradhi du'i sinigala waaqayyo mana kilasi lama gararrasi qaba እንዳው የውላችሁ እስሊተንማ mana ijarrachuun mul'atameti ቤት መስራት ራይ አይደለም እንጀራ መብላት ራይ አይደለም ቡደኛችሁ መነጃሩን ኮንኮላታ ቢቱ mul'atameti ስኒገለ እግዚአብሔር ከሱ በላይ ነው ሙለተጀቹ ለዓለም ነው እንጂ ሎካል አይደለም ዩኒቨርሳል ነው ራይ ዩኒቨርሳል ነው እንጂ ሎካል አይደለም ስኒገለ ሁሉን ጀነራል አዱኛ ከኖፍ ከሰት ቀበጥ ወይ ቡዴንና ሲና ገረዴም ተሪት ቡዴን ኦጂለ ቢሌና ሲና ኢሳ ዋቀዮ ሰገራት ከራሲ ቀባ ሃሌሉያ ነመጭነ ከሰን ጀር ካን ቀባ ራሳቲ abjuun ke malam meda buddeni eda yor buddeni dipatan budden maafkan dipatan gafan sinin jedu nyaatanin bulinachu komiti hinojjetinachu komini hojiti hojjet abjuuti qabdu budden gararra ta'u qaba amen amen ane ofirratti dubbadha William Carey leestroo qulleessa yookaan kophee miica haadha manaa isaas ijoollee isaas dhabeera maatii rakkinaaf dhiphina guddaa keessatti dhalatee guddate rakkinni Carey keessa jiru rakkina kanan ta'a jedhanii yaadan miti garuu kaartaa addunyaa kana kaaseetu of duratti cina isaatti kaaseetu hambur kanarran deema jedhe akkuma jedhu gaafa waggaa 25 faasaa mishineerii guddaa ta'e biyya Hindiitti ramadame abbaa misiyoonii guddaa aga har'aatti maqaan Carey dhaamaa jira abbaa mishineerii ammayyaa kan har'aa yookaan hundeessaa mishineerii ammayyaa isa ammaa jedhame hammarraatti waamamaa jira yoo xiqqaate namoota 3,000 ol addunyaa kana irratti bobbaase birrii ofii isaatiin mishineerota hedduu qacaree wangeela Kiristoos lallabaa tureera
ilaala eessaa ka'e eessaa ka'e ilaala baadiyyaatti dhalate keeriin baadiyyaarraa ka'ee dhufee kophee qulleessuu jalqabe abbaaf haadha isaa dhukkubaan dhabe ijoollee isaa haadha manaa isaa dhukkubaan dhabe kun hundumtuu isan gaddamne bura addunyaarra hin deema jedhe eewu namni deemu barbaadu Ameerikaa dhaquu miti Awurooppaa dhaquu miti giddellaachuu eewu baan deemu barbaadu mul'ataan maqaa caalu maqaa Yesuusiin ammayyuu waan ati yaaddeen beenne si keessa kaa'eera ameen 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 waan ati eegdeen beenne si keessa kaa'eera jedhen namni sin jaal sinaman by the way gaafatu mul'atan qabattee dubbattu namni sinaman haalif waan ati keessa jirtu waan waliin ganneef hin qaajjaati kun siin jedhaan namni hin qaa'uu haala soofti kun bakka namatti soofti bakka kun qajiitii malee waan sirrii miti ittiin jedhu siin jechuu danda'a namni kana duwwaa miti addunyaa kanarraa abbaan softweerii eenyudhaan maqaan isaa Bill Gates kan inni softweerii yookaan kompiitara qaqqabuu jalqabe mucaa waggaa 13 ta'eeti Bill Gates waan isin dhibu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa yeroo baru Bill Gates manni barumsaa yeroo baay'ee ari'eera mana barumsaarraa maaliif ari'ee beektu inni kan inni jaallatu gaafa daree galu kutaa kompiitarri jiru dhaqee dhokatee galee kompiitara goroggoruuf kompiitara balleessuu ture kanaaf Bill Gates in eegama ture akka inni eessan galleef mana kutaa kompiitaraa galee akka inni kompiitaran tabalaasheessineef hin balleessineef hin narturra buxxannaanii irraa dha'u Bill Gates yeroo miliquu Bill Gates mana kompiitaraa galeera eegaa irraa jedhu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa irra garuu irraa eegaa jedhu Bill Gatesin irraa eegu gaafa inni dhokatee mana kompiitaraa kan mana barumsaa lixu mana barumsaa dhuunfaatti barate waan ta'eef irraa eegu harka qabu in ari'u walitti nuuf hin balleessita sababa keetiif kompiitara baay'ee dhabneerraa jedhu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa ergii fixee yuunivarsiitii Ameerikaa guddaa beekamticha Harvard yuunivarsiitii galee waggaa tokko barate lammaffaa irratti waaqayyo kan keessa isaa kaa'e softweer injiinerii qorachuudhaaf mana barumsaa addaan kutee ba'e waggoota muraasa gidduutti abbaa softweer injiinerii ta'uudhaan abbaa addunyaa kana irratti sooressa beekama at least birri biliyeena 60 abbaa birri biliyeena 60 olii ta'e sinii galee hin finne mana barumsaa maanni mul'ati kee harka keessan ol qabaa humna dhiiga Yesuusiin isa si keessa jiru kana bakkee baaseeran ameen ameen minni na keessa jiru bakkee ba'eera jedha anis fuudheen ba'a jedha mul'ata kee beekuudhaaf waaqayyo maal akka si keessa kaa'e beekuun dirqama maal si keessa kaa'e waaqayyo tokkoon keenya beekumsa guddaaf dinqifatamaa qabna isinitti meera eewu barsiisaan beekamaan addunyaa kuni eenyu ture Monirooni namoota walitti qabee gaaf tokkotu barsiisu isinitti meera kana dura walitti qabeetu gaafatu hamma jedhe nadaajii guddaan jedheen albuudi guddaan warqee daayimendiin nadaajiin eessa jira jedhee gaafate namoota barattoota isaa walitti qabee gaafa gaafatu eessa jira amma jedhe eessa lafitti albuudi daayimendiin maan maqaan isaa nadaajiin warqeen meerkuuriin iddoon itti argamu eessa jedhee gaafa inni gaafatu namoonni baay'een inni kaani nadaajiin kan inni itti argamu maali kun beekamaadha biyya Arabaa lafa Arabaa jala jira inni kaanoo galaana Ameerikaa jala jira inni kaanoo biyyoota Afrikaa keessa jira inni kaanoo iddoo akkasii jira dhani deebisa een arganne hundi keessan jedhe eessa reennaan awwaala mana keessan yookaan cheerchii keessan bukkee jira jedhe isa kam awwaala namni itti awwaalame isa keessa jira jedhe maal akkamitti dhani gaafatan namoonni baay'een sammuu albuuda baasu utuu qabanii
beekumsa albuuda baasu utuu qabanii addunyaa kanaaf gumaata guddaa gochuu utuu danda'anii gumaata utuu hin godhin fuudhatanii du'anii jedhe. Kanaaf achi keessatti hafeedhe. Fudhattee du'uu barbaadda? Baastee hojjechuu barbaadda? Namni baasee hojjedha. Maqaa Yesuusiin baasaa hojjedha. Ameen ameen. Nama cina keessan jiru harkaan qabaati baasii hojjedhodha. Hin rafinedha. Namni rafee soorome jira. An jireenya koo keessatti nama baay'ee rafu hin jaalladhu. Dhuguma namni baay'ee rafu baay'ee hiyyeessa. Namni baay'ee rafu baay'ee hiyyeessa. Hin rafta taanaan irribi guddaan maal godhadhama sagalee Waaqayyo. Moofaa maali? Moofaa hiyyummaa namatti huwwisaa'edha. Rafin. Waa hojjechuu barbaadda? Rafin. Nama baay'ee rafee sooromeen argitan addunyaa kanarraa. Namni baay'ee rafu atilistiin furdataa. Nummoof nama furdaa hin qabnu as keessaa. Rafin. Dammaqi. Yeroo nama. Waaqayyo sasin baay'ee hundi keenya mul'ata qabna. Beektu mini? Mul'ati keenya eessa akka jiru garuu yaadnee hin beeknu. Yaaddaniittu? Eessa akka jiru eessa kisi keessa akka owwaalamee jiru yaaddeetta? Sitti meera mul'atati qabdu gaaf tokko hin raawwata. Birriif mul'ati waliin argu. Ameen. Mul'ata qabda taanaan mul'anni kee dhohee ba'a. Ameen ameen. Iyyaa mul'ati koo dhohee ba'a jedha. Haleluuyaa. Kanaaf dallicha ijaaruudhaaf Nahimiyaan mataa sabichaa isa ol gadi jedhe boquu isaanii ol qabuudhaaf Waaqayyo na kaaseera jedhee dubbate. Bara keessan keessatti akkas jedha anaan Waaqayyo na kaaseera. Har'a duwwaa mini boriyyuu ganama gaafa irra baakaatan anatu ka'ee biyya kanaaf. An ka'eera. Ani nan jijjiira. Dubbadhaa ofirratti ani nan jijjiira jedhaani. Amma mini ganama yeroo irraa dammaqxan. Seeraan godhina waan hundumaa. Addunyaa kanarraa nama baay'ee dinqifadhu paastarii beekamaan tokko jira. David Diippoo jedhama. Ganama gaafa ka'u ribaa gaafa dammaqu utuu gad hin bahin irbaata gooftaa mana isaa keessatti qopheessee ijoollee isaaf haadha manaa isaatiif. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Ulfinni jireenyi badhaadhummaan Yesuus Kiristoos keessa dhokfamee jira. Erga jedhee booddee irbaata gooftaa erga fudhatee dibata adda isaatti dibatee gadi ba'a. Addunyaa kanarratti dhiibbaa guddaa fideera. Ganama yeroo kaatanii anarra noolu adagaa makiinaa nan du'an jedhin. Ganama yeroo kaatu waaw har'a fuulli koo durri ifa. Har'a fuulli koo durri jireenya. Wanta akka kiisii koo galeen beeknetu kiisii koo gala. Akkasidha.